Maqaan koo Loomee Goshuun jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naabba Coomman ganda Hoomirraan dhufee barattuudha. Lafa kanatti baradhaa. Waa'ee waldaa kanaa durumaan kaasee nan beekan ture. Asitti waaqeffachaan ture. Fayyina lafa kanatti ta'us dhugaa baatee lafa kanatti ta'us baay'ee saaragaan ture. Isaan booda torbee tokkoof gaafa guyyaa 18 jiineeshaan bara 2015 maatii biratti nan gale. Gaafa maatii bukkeetti galuu haadhi koo kun baay'ee dhukkubsatee ture. Gaafan galuu amma dandeessee ol kaatee dhaabattee nagaa nan gaafannetti baay'ee humnaa ol ishee dhukkuba ture. Galeen sabooda mana kiimii geessitaniitu gaafan jedhu geessineerra eeyyeen marfeen guyyaatti akka lama waraanna dhunaa laatamee qoricha naa laatamee naan jette ganama waraanna dheera jettee galgala saamunatu geessee waraansisee doktariin tokko jira ture gaaficha taraa kun turre haadhi kee kuni nama guyyaatti marfee lama waraannatu miti tokkoyyuu giddii waraannatti bilaashumantiin jetta malee wanta marfeen kun ittiin ijoos miti naan jee yerichatti akkuma galeetiin otoon birrii qabaadhe yookaan immoo ittiin lafa kana fidu qabaadhe yerichuma deebi'an dhufan ture. Asuma fidda turte sida. Eeyyeen lafa kana fida ture abbaan qabnu hangafa koo boleessa koo tokkotu jira hojjetaan jira inni kan kanaa gadi ijoolleen kan nu gadiidha. Sambooda waan hin godhu dhabee amma guyya sadiitti manuma yaalaatti hin deddeebise kamisa nan geesse jimaata nan geesse edaameen geessu jedheen dhiise amma birrii argadhutti lafa kana fiduuf jechaadha. Isen sambata cherchin geesse nan kadhachiisee fi xiqqoo wayyite na waraana jetti na guba jetti xiyyiti inteessu hin dhaabbattu hin ciistu halkan guyyaa amma tokko yoo maan jettu yoo bari halkan yoo ufu amma iyyee bakka lafte amma bari'utti nan cinqama afaan nan cinqama ijoollee kan naa gadiiti yoo nittu boo'e isaan bukkeetti om tokko yoo nu bukkeetti hin qabnu waan ta'eef baay'ee boo'u kanaaf bakka ufin jajjabeessa. Ayuun jedheni wanta lafa kanatti ta'u hunduma waan argu raajiin tokko jira yoo duuta ta'e hin duuta yoo jiraata ta'e immoo hin jiraata jedhee nutti hima tola isaan birrii nu baay'ee rakkuuti bulleessi koo tola isaadha ajjinsi keessaan jee jennaan eeshi bakka rakkoo qabu naan jette anoo umaan jiru jetti nu jajjabeessuuf jecha malee nyaata nyaattu bishaaniin hoddu yoo aduun iyyee amma sa'aatii amma halkan kee ilaala waan irratti duutu fakkaata ollaan mataasaa yeroo saree walitti baay'atte iyyatu ganama qaani nunu haadha kee fiduu isiinii naan jedhu ufanii jechaadha. Isaan booddee bakka otuman akkasitti rakkadhu obboleessi koo daawwaleetu akkam taate ayyeen koo jenna ofii koo daawwalee argachuu hin danda'u dura lafa inni jiru neetworkiin hin jiru waan ta'eef daawwalee isheenoo baay'ee ishee ukkubee nan hospitaala geessii naan jedhe. Eeshin jee amma ni birrii naa erguttani waa'ee hospitaala yoo attees fayyiti jedhee sammuun koo namanne birrii amma naa ergutte eesha rakkoon qabu birrii naa ergin jee eeshi jee naa ergi eddanni birrii naa ergee booda anoo mana kiimii sin geessu kadhannaatu jira waan ta'eef achiin geessaan jee jennaan isheen makiinaan dandeessu akkamitti fudhattee attaa jennaan qoricha bitaa fi rakkoon qabu yoo achi geesseen fayyite waan ta'eef qoricha bitee fi nan geessan jee toonni na diduuti akkuma ta'etti rakka'ee bakka amma guyyichaatti eegee gaafa jimaata dhufuuf ture karaa cufaa ta'e hafne gaafa qidaamee du'aa bashee bakka duute makiinaa keessatti taa'uu hin dandeessu dureyyuu hin teessu takkan dhaabattii takkan hin teessii guyyaayyuu baay'ee maasante waan ta'eef akkuma hin taanetti fide as geessisna maata mana kootti du'eera ta'e nan du'aa hundaafuu mana kootti toon du'eera ta'e maasaas na fiddi naan jette toos hin keessi ayisoo maan taatu isheen barraajicha biraatti ginnaan nama fayyidan jee ishatti halkan sana mina bukkeen jiru mana kiraa jirraan maaf ishee ufee ijoollee warri kan galaniiru bakka du'aa bashee nduutiin see dhugaa sa'aatii amma sa'aatii ilaalaa cinqamaa bulee gaafa rafti naa bari dhugaa yoo seene ganama ka'een dafee lafa kana nan fide dhuftee sitti sa'aatii dura akkasumatti kadhatamee fi uffee nan buqa'ee natti shararjii jettee galtee durooma tokko nyaatu ture turbiddeen xiqqoo tokko nyaatte buna sinii tokko hojjee ufnee sa'aatii booda lafa seena teenya tur kadhannaa booda tuma kadhattaniiti ati duufi sadii qofaa seefeera jettan wanti sin jette. Demolah. Salah betul. Baik te. Omi Ranfi. Sete. Omi asih salah Omi. Orang guru. What did you say? कैसे क्या हुआ था? तेरे के हुक्म हुआ था. Isa kuma jangan salah nih, jasa di kofar ada di kau. Aku. Ada juga pak. Umara kisah situ umara.
Mano, eu cheguei. Makan keo ka? Lobe. Kay mama sini di siya aja. Mana makan keo? Makan ko lobe. Nuli po nuli. Lobe. Nawa ke. Ano makawa mo ba yung raji sa makawa mo diyan? Liki mana mana teo ne raji. Makan man daw nuli na. Kiyo. Syara malaman. Baik istirahat kami sih. Gargaru? Oga? Hindi su gargaru. Naman tu. Wa kayo rakkina kana akkar ragana fatu naman ta. Marsin jadi mama man ko richa. Kana nani jadi original tadi wanto ko nangone. Nani. Wa tadi rana kana terakat. Naman tiniman tu. Dirinya ke kungkar kumade ma, gak kumade ma. Kesu malkan ni pun alkam di sini. Banjir sekali alkan ni pun. Gederana. Nam gara-gara. Bishantuk ko yun na. Yakul kullu sa jirata. Isiyaki. Hamma kana dhalchee hamma kanaaf abbaa ta'e garuu mucaa tokko ture wareegamuudhaaf atoo qajeelaadha harka keessan ol fuudha waaqayyo biratti yaadi namaa yaada kee dingitu qulqulluudha al tokko sagalee miti fuula kee nama kanatti deeffachuuf al tokko sagalee miti. Harka keessan ol fuudhaa mana fuula waaqayyo irratti ol fudhadhaa. Al tokko sagalee miti. Al tokko waaqa guddaa kanaaf ilillee gadhiisa. Ini mandai makan alale, gendung kali ada dewa. All front dar ke kesan. Mama. Wari araba kamjan ini abdala kamjan. Yesus Kristus. Inusip penjuru galaknya karena sebuah sumber panas ibaci asi. Tampas goda, gava cintu si tambata, gava katu mo tampat dan desene jentu, oleh suruh kusa, ya rode rasa tegete awal dari tiga dari wakai. Gancari, wakai yo serai kena, gara-gara sis. Gancari, kena serai kamera. Sirna wakayo memarah babut. Mana ke zarmasari ke rabah agar kecewa. Elah mana ke tiga tiap jadi wakayo.
waan argee beeku baay'inne amman dubbachuu dadhabutti baay'inne nan bu'ee deebistanii isinis kadhattanii sabni sun faana bu'ee jilgeeffattanii nuuf kadhattanii haadhi koddee guyyaa sanaati nyaata nyaatte raftee beektu raftee bulti gaafichuma galtee misaa nyaatte eraatii galgaloo je'e laa'eef nyaatte buna uddee bishaan uddee irra badur raftee hin beekne raftee waaqayyo sakka galateeffata waaqayyo deebiidhaaf. Waaqa ba'a namarraa galagalchu. Waaqa sabiyyi lafaa yaalli biyya lafaa dadhabe doktarii kan dadhabe al tokkotti itti darbate namarraa gatu. Ba'aa rakkina dhala namaa ba'aa bara baay'ee inni namarraa gatu Yesuus Kiristoos galata si biraa qaba. Biyya galateeffata waaqayyoodha. Waan firri dadhabe waan biyyi dadhabe waan beekaan dadhabe Yesuustu danda'a. Ati kan saanii asii fililchita galtee gaafuruu mana keetii waan haaraatti ililchita. Waaqayyo hidillee mana guute si eega. Irra deemii galateeffadhu waaqayyo galateeffadhaa fi caaguraati. Haleluuyaa. Amma nagaan. Marrafti nyata siwilla ebi nyatti umata koyu Duraan rafan. Duraan raftu Nyaatanis waaqayyoos gaafa sana keene irrinni alkannin jiru. Tani mo dhugaa kate waan hin beeku waan argee beeku baay'inne amman dubbachuu dadhabutti baay'inne nan bu'ee deebistanii isinis kadhattanii sabni sun faana bu'ee jilgeeffattanii nuuf kadhattanii haadhi koddee guyyaa sanaati nyaata nyaatte raftee beektu raftee bulti gaafichuma galtee misaa nyaatte eraatii galgaloo je'e laa'eef nyaatte buna uddee bishaan uddee irra badur raftee hin beekne raftee waaqayyo sakka galateeffata waaqayyo deebiidhaaf. Waaqa ba'a namarraa galagalchu. Waaqa sabiyyi lafaa yaalli biyya lafaa dadhabe doktarii kan dadhabe al tokkotti itti darbate namarraa gatu. Ba'aa rakkina dhala namaa ba'aa bara baay'ee inni namarraa gatu Yesuus Kiristoos galata si biraa qaba. Biyya galateeffata waaqayyoodha. Waan firri dadhabe waan biyyi dadhabe waan beekaan dadhabe Yesuustu danda'a. Ati kan saanii asii fililchita galtee sun qabu isa wajjin amma ni cineeffadha. Maali mondaare an ndawon qabu an ndawu qaatalle dhufite amma maalan daare ya waaqayyo maallaa goota laatan jedhe mucaa gooti jagootiin argan jirni oddoo dhabdii kuta dhabdii laata Yesuus gooftaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u galanni abbaa koof haa ta'u maqaan isaa qulqullaa'u maqaan isaa eebbifamu. Ela galateeffadhaa fi marga keessa walitti reeba waaqayyo. Akimi aja jenang gaba dua kali jadi marfena warani wawaye yung abu natugederame marfela mo waran nataje ni marfela masana mo ini tokomo eshije waran ga waran uma yung haye mayung anne itu chale male itu halka yawangal buya fakka humanje fakkada tae ka undan daw atiti ondemi derame marfela mo waran nataje ni marfela masana mo ini tokomo eshije waran ga waran uma yung haye mayung anne itu chale male itu halka yawangal buya fakka humanje fakkada tae ka undan daw atiti ondemi atiti nan tae nan dadaba mogolen ko na era abatu daddabe milli ko kuni nan denan abatu maran abat era la tanje ya waaqayyo nan agartu jolle ko bugat ndakamu abano jiru be sa mo da kure matte ken wasino tabani matte ken fi ko le to te yuga ufi ko to ke yuga angko ga yuga danda isani mo kamango isano baratani to fit to murre shumagana le to na to mur system pera unje waaqayyo galan na to sakini suna ma furu galan na to Radibine yung galateeffata waaqayyo. Sabi waaqayyo kadhi baba usinin jedhu birri keessa no don taane kan fidina mana yaalaan jedhina yaala Yesuus gooftaadha. Yesuus guddaadha. Inni madaa kee ergu inni madaa kee qoorsu Yesuus gooftaadha. Inni madaa kee ergu Yesuus gooftaadha. Inni lafa iddina keetti si ergu inni lafa ilmaan keessa irraa beeku Yesuus guddaadha. Galateeffadhaa